Jaalatamaan taphoota Champions League Awurooppaa marsaan lammaffaa itti fufuudhaan kiftata boruurraa eegaluudhaan ni taasifama jedhameeti eegamam. Tapha marsaa lammaffaa kanarratti taphattoonni kilaboota isaaniitiif ijoo ta'an kanneen akka taphataa Real Madrid Kylian Mbappé, taphataa sarara jidduu Manchester City Rodrigo, taphataa Inter Milan Nicolo Barella fi Galeega Barcelona Marc-Andre ter Stegen dabalatee sababa miidhamaatiin hirmaachuu dhabuun kilaboota isaaniitiif yaaddoo ta'eeti jiram. Kunis bara dorgommii tokko keessatti taphoonni garmalee baay'achuun isaa fayyummaa taphattootaa irratti miidhaa qabaachuudhaan warra komii kaasaa jiraniif akka ragaa dabalataatti fudhachuun ni danda'amam. Barana bifa haaraan kilaboota 36 gidduutti kan gaggeeffamaa jiru dorgommiin Champions League Awurooppaa kun torbaan kana taphoota 18 ni keessummeessa jedhameeti eegamam. Haaluma kanaan salaasaa baruu taphoonni 9 kilaboota 18 gidduutti kan gaggeeffamu waggaa ta'u arbaa iftaanis taphoonni 18 kilaboota 9 gidduutti ni gaggeeffama jedhameeti eegamam. Salaasaa baruu taphoota kilaboonni gurguddoon taphatan keessaa tokko tapha kilabiin biyya Ingiliz Arsenal kilabii Faransaay Paris Saint-Germain Flymiret irratti keessummeessuudha. Kilaboonni lamaan waltajjii Champions League Awurooppaatiin yeroo jalqabaatiif waancaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf kan waliin dorgoman. Tapha marsaa jalqabaatiin kilabni Faransaay PSG'n kilaba Spain Girona takkaa fi duwwaatti mo'achuun kan gamana dhufe yoo ta'u Arsenal ammoo kilabii Xaaliyaan Atlantaa wajjin duwwaa fi duwwaa ba'uun isaa kan yaadatamuudha. Tapha boru Arsenal fi Paris Saint-Germain waliin taphatan kanarratti taphataan sarara fuulduraa moggaa kilaba PSG Usman Dembele leenjisaa kilabichaa Luis Enrique dha wajjin sababa naamusaatiin walii galuu dadhabuurraa kan ka'e tapha boru PSG'n Arsenal wajjin taphaturraa ala ta'uun isaa mirkanaa'eeti jira. Tapha marsaa jalqabaatii Monacoodhaan 2-1 kan mo'ame Barcelonaan Galeega isaa Marc-Andre ter Stegen malee kilaba biyya Switzerland Young Boys waliin ni taphatam. Aston Villaadhaan 3-2 kan mo'ame Young Boys ammoo tapha kanarratti qabxii waan baaduuf taphni kilaboonni lamaan waliin taasisan tapha cimaadha jedhameeti eegamam. Taphni biraa kan hawwiidhaan eegamu tapha Bayer Leverkusen dirree isaa irratti AC Milan keessummeessuudha. Liverpoolin 3-1 kan mo'ame AC Milan Bayer Leverkusen kan Feyenoord 4-2 mo'ate waliin ni taphata jedhameeti eegamam. Haaluma kanaan taphoota 9 boru galgala taphataman keessaa Salzburg Stade Brest wajjin sa'aatii 45 irraa eegaluudhaan kan taphatan waggaa ta'u Stuttgart ammoo Sparta Praha waliin galgala sa'aatii 45 irraa eegaluudhaan ni taphatam. Champions League Awurooppaa bara dabreetiin xumuraaf ga'uudhaan Real Madridin kan mo'ame Borussia Dortmund ammoo Celtic kan barana ga'umsa gaarii irratti argamu wajjin galgala sa'a 4 irraa eegaluudhaan ni taphata jedhameeti eegamam. Inter Milan Kirona wajjin akkasumatti Slovan Bratislavan Manchester City dha wajjin galgala sa'a 4 irraa eegaluudhaan dorgommii isaanii kan taasisan ta'u. Taphoota seelan guyyaa 40 taphaman keessaa Gironaan Feyenoord wajjin Shakhtar Donetsk Atlanta wajjin sa'a wal fakkaataa sa'aatii 45 irraa eegaluudhaan dorgommii isaanii kan waliin taasisan ta'u. Waggoota baay'ee booda gara Champions League Awurooppaatti kan dhufee fi tapha jalqabaa injifachuudhaan kan milkaa'e Aston Villaan Bayern Munich wajjin guyyaa 40 ni taphata jedhameeti eegamam. Benficaan akkasumatti Atletico Madrid wajjin Dynamo Zagreb Monaco dha wajjin Lille Champions bara dabre Real Madrid wajjin Liverpool ammoo Bologna dha wajjin akkasumatti RB Leipzig Juventus wajjin guyyaa 40 galgala sa'a 4 irraa eegaluudhaan dorgommii marsaa lammaffaa isaanii kan waliin taphatan ta'u.